ida'amni waliigalaadha miliyoona tokkoof 500,000 fi 74,000 dhibba afur ta'aa jechuudha. قناة جمعية بشاش الخيرية تقدم كن ميديا دابتا تولا أولتما بشاشا دقرس ربيتين دابني تولا أولتما بشاشا أكما مكايسا فولسا بشاشان أمة مسكينة بلا دابتا ممن الراقور سورة أرقما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyiin islaamaa obboleettii islaamaa warri bakka adda addaa teessanii sagalee keenya dhagaattanu baarakallahu fiikum. Kuni sagantaa gabaasa galii garee ijaarsa masjida Abubakr Siddiq irraa nu bira galee sochii masjida ijaaruurra jiru isa san inshaallah waan dhufe akkaawwantii keenya irra galee fi akkasuma waan jamaadhaan walitti qabame ergame bifa lamaan isni dhiheessina inshaallah. Isaan kun Sheekh Awwal Idris jedhamu, isaan kun Sheekh Nadiif Abdallah jedhamu, isaan kun Sheekh Hamid Muhammad jedhamu, isaan Mustafaa manaajera yookaan immoo hojii gaggeessaa ijaarsa masjida keenyaati. Isaan inshaallahu ta'ala akka waliigalaatti tokko tokkoon zirzirii isaa isni dhiheessuu yaala inshaallah. Tokkoffaa irratti birrii 5,000 akka minizaarii baankii galeeniin haasa'ara. Waraqaan kuni waraqaa mana baankiitii bahedha. Ambaruu Abbaa Olii 4,800, Abdul Karim Muhammad 14,700, Abdul Samad Abbaa Giddi 14,600, Beeteleem Geetaachoo jedhamti birrii 14,600 jechuudha. Akkasuma Itoophiyaa irraa immoo Abdurrahim Abbaraayyaa kan jedhamu as masjida kana ziyaaruu dhufe birrii 50,000 nu arjoomee jira akkaawwantiinuma kanarra galee. Akkasuma birrii 5,000 Kaziinaa Kadri kan jedhamtu galchiteetti. Akkasuma birrii 7,400 Izzaddiin Kaamil kan jedhamu galcheera. Akkasuma 7,200 Chaaltiim Muhammad kan jedhamtu galchaniiru. Akkasuma 15,500 Abdus Samad Abbaa Giddii kan jedhamu galcheera. 7,300 Obsee Guddisaa kan jedhamtu galchiteetti. 7,400 Suleymaan Jihaad galcheera. Akkasuma kan 8,25 12 3 fi 5 kaa'eeti lakkoofsaan kaa'ame maqaan kuni nuun dubbifamuu hin dandeenye. Kan biraa 16,500 kunis Mars Muluu jedha. Mars Muluu Alamuu jedha. Warra galche ta'uun oolu. Kanaaf akka waliigalaatti kan jama'aa baankiirra Itoophiyaarra galchan jechuu dhuunfaadhaan kan galchan akka waliigalaatti ida'amni isaadha 1,100 63 fi 400 ta'a. Kan immoo achitti walitti funaanamee jama'aadhaan walitti qabamee gale miliyoona 1,400 11,000 kan gale. Ida'amni waliigala inni jama'aadhaan dhufee fi dhuunfaadhaan baankii keenya irra gale walitti yoo ida'an immoo ida'amni waliigalaadha miliyoona 1,500 fi 74,400 ta'a jechuudha. Kanaaf inshaallah kana irratti obboleeyyiin islaamaa warri waadaa galtanii waadaa keessan raawwattan rabbi isin irraa haa taqabbalu. Akkasuma immoo warri waadaa galee hin raawwatanis jira. Kana irratti wanni jechuu barbaannu akkuma waliigalaatti masjidni keenya dhufee as gaheera. Akkuma isin argitan islaamii hojjetamuudhaaf muktii muramee dhaabamuu irra jira. Hojiin isaa immoo sichi baay'een nu eeggata. Ammas taanaan erga rabbiitii isin malee nama biraa tokko hin qabnu. Nuti ummata rakkataa hawaasa rakkataa keessa jirra. Masjidni immoo masjida guddaadha. Ummata guddaa tajaajila. Akkuma amma dura argitan barattoota baay'ee asitti baratu. Akkasuma hawaasni baay'eetu jira. Kanaaf ashaaraa keessan kana akka galmaan gahattanu. Ashaaraan keessan kun yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolee akka inni galma gahuudhaafi ammas tattaaffiin keessanii fi gargaarsi keessan akka nurraa hin cinne jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan immoo inshaallah Amaariffaanis nuuf dhiyaata, du'aayinis nuuf kadhatama. Amma kallattumaanii Amaariffaan inshaallah irra deebi'anii du'aayis nuuf kadhatanii
ergaa jirus akka nu dabarsan gama isheen aziif hin dabarsa ittaansee ishee walis du'aa kadhatu inshallah barakallahu fiikum. ብስሚላህ ወልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ እንደተባለው ማለት ነው እሳቸው ባሉት የሙስሊም ወንድሞች የሙስሊም እህቶች በዚህ ይህንን መስጂድ ለመስራት ግሩፕ ፈጥራችሁ እየተንቀሳቀሳችሁ ያላችሁ በሙሉ ማለት ነው መልእክታችሁ እዚህ ደርሰዋል፣ ስራ ላይ ውሏል። ይኸው እንደሚታዩ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ማሻአላህ የዛችሁን አላህ ነገ ኢንሻአላህ በጀነት የሚመለስላችሁ ይሁን እያልኩኝ አሁን መስጂዱ ያለው በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለ። ማሻአላህ ዋዳ ገብታችሁ ማለት ነው ቃል ገብታችሁ ያልሰጣችሁም ካላችሁ ቶሎ ብላችሁ ያንን ነገር እንድታሟሉ ሌላም ደግሞ እንድትነይቱ እኛ የምንለው ይሄ እዚህ አካባቢ ማለት ነው ይሄንን መስጂድ እንኳን ይሄ መስጂድ ቀርቶ ማለት ነው ሌላም መስጂድ መስራት የማይችል አካባቢ ነው ያለ ማለት ነው። ይሄ ኤሪያ ማለት ነው ያለን አካባቢ ማለት ነው ይሄንን መስጂድ ሰርቶ የሚያወጣ አካባቢ አይደለም። ስለዚህ ማለት ነው እገዛ ይፈልጋል። መጀመሪያ ላይ በጅምር ላይ የእናንተን እገዛ እንደፈለገ አሁንም እስከ መጨረሻ ድረስ የእናንተ እገዛ ይፈልጋልና እናንተም በርቱና አግዙን። ይሄንን መስጂድ ከቦታ ግብ እንዲደርስ አድርጉልን እንላችኋለን። ከዚህ በፊት የሰራችሁ አስተዋጽኦ ጀዛችሁን አላህ ይክፈልላችሁ እያልን ማለት ነው። እኛ አሁንም ፊኒሺንግ ለማድረግ ችሎታ ያለው አካባቢ አይደለም። አሁንም እናንተ ላይ እንፈልጋለን ከሰሪዎችን አንድ ሰው አነሳስተው ሁሉንም እንድትችሉ እላችኋለሁ። ማሻአላህ ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። ሼህ ያዕቁብ ባመጡት መስጂድ አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ደስ የሚል ነገር ነው። በእውነታም በአንድ አመት መስጂድ ይሄንን በዚህ ደረጃ ላይ በዚህ ደረጃ ላይ መድረስ በጣም ደስ የሚል ነገር ስለሆነ በርቱልን። አሁንም ከኛ ጎን ቆሙ፣ እኛም ደግሞ በዱዓ ከናንተ ጎን እንቆማለን እያልኩኝ ንግግሬን በዚህ ላይ ይቋጫለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወህዳ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ መን ላ ነቢየ በዕደ ወዐላ አሊሂ ወአስሐቢሂ ሒዝበሁ ወጁንደ እኽዋኒ ወአኽዋቲ ፊላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። Dura dursoo du'aayii kadhachuudhaaf qophii irra jirra. Dura dursoo du'aayii dura wannin barbaadu rabbii koo galateeffachuun barbaada. Alhamdulillahi rabbil aalamiin safara masjiida kana ijaarrachuudhaaf dandeettii hin qabne naannoo ulfeenya jireenyaatiifuu rakkoo keessa jiru masjiida kana fakkaatu ijaaruudhaaf rabbiin haala kana asitti mijeessuudhaaf rabbii kun galateeffadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Isin hawaasni bal'aan hundumti keessanuu rabbii keessan galateeffadha. Hojiin isin karoorsitan kun hangafa keessan Sheekh Yaaqub irraa eegalee hundumti keessan warri rabbiin waa harka isin kaa'ee ammas immoo qalbii waa kennitu isinii kenne rabbii keessan galateeffadha. Hojiin keessan zaataa mul'ate kan nuti amma kunoo qubaan wal agarsiifnu ta'a. Kanaga rabbii keenya galateeffannaa walumaa galatti hundumti keessanu warri waan kana hojjettanis alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ittaan suudhaan immoo ashkurukum ba'da shukrillah ergan rabbii koo galateeffadhee ka'e isin hawaasa bal'aa hundumaa'u kan dhiiraas kan shamarranii hunduma keessanu nan galateeffadha ergan rabbii koo galateeffadhe. Akkasuma sheeka guddaa isin waamanii ergaa kana isiniin gahanis rabbi jazaa guddaa isaanii akaffaluu jedha. Isaanis nan galateeffadha. Egaa kanatti aansuudhaanii obbolowwan kiyyaa wanti jabaan masjiida kana ijaaruu dura akka isin wal ijaartan tunaa gala. Akka isin wal waamtanii wal jalaa waattan, akka isin wal qabdanii walii qabamtan. Namni waa wal ijaaru malee waa ijaaruu hin danda'u jechuutu irraa naa gala. Wal ijaarsa keessan kana khayrii irratti, karaa bareedaa irratti, karaa rabbiin hojiin keessan kun jaalachiisu irratti wal ijaaruu keessan kana
أمس الحمد لله إن جدا إتانسي هندم تكيسن ورّي ربين إسني لافسي حركة ربين بركة أتني قبين يوار ربين إسني كنّي إسنو ركود أفباتني ركو ديني هكود أف ركو ديني كنا أمني وكان كوفين سديني تنقلين جتني وان كان هجتني هندم كيسنيفو دعائي كدنا لبئنا قادان آمين جدا سنين جنة بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيسنا ستة جتن كنا بإذن الله تعالى أجيلما بيكنا أجيلما إيراف دبرتي أجيلما إجولي في نما قدا أجيلما ورّا واق أمن جدولي هجين كيسان كون كان نما هند كيسات وأومو كان خيري صدقة جارية يوكا مدقلي آخرة إسني تأي برو أمام غفتا كيسانيتي وجي كان غمدانو ربي سناتاسسو شيخ قدا شيخ ياقوب الرا جمري hojii keessan isin hojjattan kan hojii rabbiin jaallachiisoo hojjattanii hojicha kana man banaa masjidan banallahu lahu baytan fil janna ergaan rabbii akkana jedhanii mana kaffaltiin isaa jannataan isinii kaffalamu ijaartanii kaffaltii mana kana jannata rabbi isinii hataasisu sheeka keenya sheeka guddaa akkasuma hawaasni bal'aan wal ijaartanii wal waamtanii wal jalaa waattanii kottaa khayrii hojjannaa jettanii waan rabbi isinii laaffise waan rabbi harka isin kaa'e akkasuma qalbii waa kennitu rabbi isinii kennattanii masjida kana sadarkaa inni amma jirurraan geessan hunduma keessanii rabbiin awwala waa hundaa iimaana barakaa taqwaa barakaa ikhlaasa barakaa husnul khuluqii barakaa waan ittiin rabbii keessan biratti fudhatama bareedaa argattanu kana rabbii laphee keessan keessaa haa kaa'u hojii isin hojjattan kana hojii rabbiin jaallachiisu hojjattanii nutuu kunoo qubaan ragaa bahaa jirra rabbiin inni beekummoo hojii kana isinirraa hajaallatu rabbiin akka Ibraahim mana isaa baytii isaa ijaaree akkasumatti gaa rabbanaa taqabbal minnaa jedhee warra masjida kana ijaaree xumuree akkuma Ibraahim masjida qajeelfama rabbiitiin ijaare sana gaafa xumuree jedhu rabbanaa taqabbal minnaa innaka antas samii'ul aliim jedhee isinis warra jiraate hojjetee isa jalqabdan kana isa bu'uuressitan kana warra bakkaan gahee akka Ibraahim rabbanaa taqabbal minnaa jedhu rabbi isin haa taasisu waan baafattan kanatti immoo barakaa guddaa rabbi isinii haa kennu rizqii guddaa rabbi isinii haa kennu dhiirri keenya obbolowwan obboleettoowwan keenya hundumti keessanuu madkhala gurguddaa istithmaara gurguddaa madda galii gurguddaa dhaabbata gurguddaa rabbi isinii haa kennu wal waamtanii wal jalaa waattaniiti ijaartanii qophaa keessanitti nama mana rabbii ijaaru rabbi isin haa taasisu madaarisa islaamaa masaajida islaamaa nama ijaaru rabbi isin haa taasisu rabbiin karaa gabaabaa rizqii gurguddaatti geessan immoo rabbi irra isin haa kaa'u karaa gabaabaa jaalala rabbiitiin isin gahu rabbiin irra isin haa kaa'u. Obboleeyyiin islaamaa obboleettii islaamaa hundi keenya sochii keessan amma duraa wallahi rabbiin isinirraa haa taqabbalu waa guddaa godheera waa guddaa hojjeteera garuu immoo wanti jechuu barbaadnu akkuma jenne nuti harka qalleeyyii ta'uu wajjiniin karoorri keenya guddaadha waan ta'eefi masjidni kunis immoo fedhii rabbiitiin jammarameera waan kana booda kanatti aanu waa baay'ee isaanu barbaada waa baay'ee isaanu barbaada filaaswaaniidhaan hojjetamaara amma mukti dhaabataaru kuni islaamiin saqfiin ni jalaa hojjetamuudhaaf mukti dhaabataara wanni inni kana booda barbaadu immoo waa baay'eedha waan ta'eef isa kanas yaada keessa galfadhaati namni rabbiin harka keessan jiise namas niyyachiisuu ta'u ofiifis niyyachuu ta'u itti nuu tarkaanfadhaa jechuun barbaada. Kan biraa isuma ammaa immoo simintoon hamma tokko qabna. Simintoon kun yoo maatiraaliin kan biraa hanqata ta'e simintoon kun gogeenu jalaa baduu isaati waan ta'eef inshaallah warri waadaa galtanis akka waadaa keessan nu guuttanu kaanis immoo akka itti niyyattanii irra deebi'uu ta'us niyyaa keessan inshaallah kan biraa niyyachiisuu ta'us akka itti nu sochootan jechuun barbaada. Kun waamicha islaamummaa waamicha erga rabbiin fidee waan kana isin eegalchiisee isin agarsiise akka wanni kun galma nuu gahuuf adraa akka nuu sochootanu jechuun barbaada. Barakallahu fiikum ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሼኩ ያሉን እንግዲህ አሁን ይሄኛው የተጀመረው መስጂድ +1 ነው። +1 ስለሆነ ገና ስራው ገና ነው። እንደዚህም ደግሞ አሁን ያለ ማቴሪያሊ አልቋል። ሲሚንቶ ግን አለ። ሲሚንቶና አሸዋ አለ። ይሄ ሌላ ማቴሪያሊ ካልመጣ አሁን ይሄ ሲሚንቶ ይደርቃል። ደርቆ ስለሚጠፋብን
እናንተ ሌላም ነይቱ ከዚህ በፊት ነየታችሁ የሰጣችሁም አሁንም ድጋሜ ነይቱልን ያልነየታችሁም ነይቱልን ነይታችሁ ደግሞ ቃል ገብታችሁ ያ ነገር ደግሞ ያልሰጣችሁም ደግሞ ቃላችሁን አሟሉልኝ የሚል መልእክት ነው ያስተላለፉት። አሁን ምንድነው ከሳራው ማለት ነው እናንተ አሁን ሌላ ማቴሪያል ካልመጣ ሲሚንቶ ሊደርቅ ነው። ይሄ ሲሚንቶ ከደረቀም ደግሞ ሌላ ወጪ ስለሚዳርገን ይሄ ሳይከሰት በፊት አደራችሁን አሁንም እጃችን ዘርግተን መጀመሪያ ወደ አላህ እጃችንን እንዘርጋለን። ሱማ ከዛ በኋላ ደግሞ እናንተን ወደ እናንተም እጃችን ዘርግተን ሲሚንቶአችን ደርቆ እንዳይጠፋ እዚህ ያለ ማቴሪያል አሁን እንዳይጠፋብን አደራ እያሉ ነው። ወለወንክ የበለተወን ደቺ አዱንያ ረጅርተኑ ሁንዱምቲ ከሰኑ እጋ ፉልዱራፊ መስጂድኒ ኩኒ bu'uureffamee jalqabamee ka'ee waa hedduudhaan miidhama keessa gala. Wanni hojjetame kunis miidhaa adda addaatu irra gahuu danda'a. Muyti kun deebi'ee kasaaraa biraa fidee ammas addisii barbaadu ta'a. Simmintoon immoo amma lafa jiru kuni gogee waa biraa yoo dabalate malee qodaa ittiin hojjetamu kan biraa yoo dabalate malee akka hojjetamuu hin dandeenye beeytu. Kanaafi fuulduraa fi alaamaa keessan inshaallahu ta'ala hojii keessan waan jalqabdan kana rabbi isinumaan bakkaan gahu rabbi isin gargaaru ulaa rizqiis rabbi isinii habanu haajaa keessan duniyaaf diinii rabbi isinii habaasu rakkoo adda addaa isinitti jiru rabbiin sababaa isin hojii kana rabbitti taqarruba taatanii rakkoo keessan hunda rabbi isinii hayeeku isiniifis fuulduraa rabbi isinii habareechu adaraa jabaadhaa fuulduraa fi akka mooraalii bareedaadhaan hojiin keessan kun waan zaataan argamu ta'ee mul'atee jira. Amma hafe kan ammoo nama keessan qabdanus waan rabbi isinii laaffises fuulduraan ittinuu jabaadhaa isiniin jennee dhaamsa isinitti dabarfanna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.